Hello, akkam jirtu hordoftoota fi maatiiwwan YouTube koo hundaaf nagaa rabbii isiniif haa ta'u akkam jirtu. Dhiifama waliin jalqaba dhiifama isin gaafachuun qaba. Yeroo baay'eedhaaf toora YouTube koo irraa badeen ture sababoota adda addaatii fi hojiiwwan tokko tokkotiin bizii ta'uu koorraa kan ka'e dhiifama isiniin jedheera. Guyyaa har'aa taayitilii gabaabduu fi isin barsiisti jedhee yaade tokko qabadhee dhiyaadheera. Isa dura garuu namoonni tokko yaada karaalee adda addaa koomentii na gochaa turtanii innis afaan keenyaan barsiisuun kee baay'ee nutti toleera. Garuu wantoota baay'ee beezik ta'an wantoota gadi nuuf salphatan irraa osoo jalqabdee bareedaadha waan jettaniif amma toora isin barbaadan sanaatiin sagantaaleewwan tokko baasee yoo xiqqaate torbanitti 2 mata-dureewwan adda addaa irratti akkan isiniif ifa godhu murteesseen jira. Kana booda akka kanaan itti fufnachuudha yoo xiqqaate torbeetti 2 wantoota 2f yoo baay'ate immoo hanga 3tti isiniif share gochuudhaaf qophiidha. Guyyaa har'aa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadhe namni tokko laaptooppii isaa irratti erga laaptooppii isaa haa ta'u deesktooppii isaa Windows operating system fayyadama yoo ta'e Windows operating system fayyadama yoo ta'e Ubuntu fayyadama yoo ta'e bifa kamiin laaptooppii isaa irratti foldera create godhata kan jedhudha. Foldera jechuun wantoota wal fakkaatan related kan ta'an tokko achi keessa kaawwachuudha. Salphaamatti namni tokko foldera create gochuudhaaf inni jalqaba bakka duwwaa jiru irratti dhaqee right click godha. Erga right click godhee booda bakka duwwaa sana irratti wantoonni optioniiwwan hedduun nuuf view hin jira sort by refresh kan jedhu undo move kan jedhu jira. Addana kana bakka new jettu kan irratti gaafa cursorii keenya geessinu wantoonni akkanatti list ta'anii drop down menu nu dhufu. Isaan keessaa nuyi amma guyyaa har'a taatanii ilaallu kana waan ta'eef folder akkamittiin create goona kan jedhudha. Yeroo asirratti cuqaasnu bifa kanaatiin nu dhufa. Kana jechuun foldera create gooneerra maqaan foldera sanaa by default yookaan automatically ofiisaa create kan godhedha. New folder jedhee dhufa yeroo kamillee gaafa foldera haaraa create goonu garuu nuyi maqaa foldera kana gara barbaannetti jijjiiruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf test jennee bakka kanatti create godhachuu ni dandeenya. Then erga kanatti goonee bakka duwwaa ta'e irratti gaafa click goonu maqaan foldera kana testiidhaan mogga'eera jechuudha. Kanaa booda new folder kan jedhu by default waan ta'eef amma test ta'eera. Erga akkas goonee booda gaafa asirratti double click goonu folder amma nuyi create goone kun duwwaadha. This folder is empty jechaa jira lakkuma asirraa akkuma argitanii. This folder is empty jechaa jira. Homtuu keessa hin jiru, faayilli kamillee keessa hin jiru, daataan kamillee keessa hin jiru jechuudha. So erga akka kana goonee booda faayila kabroo bakka kanatti move gochuu ni dandeenya yookaan immoo haaraa banne word isaa ta'u pdf isaa ta'u haaraa argabanne gara kanatti akka inni save ta'u gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanarratti word jedhee barreessee Microsoft word banadhee faayila tokko achirratti barreesse research ta'uu danda'a any kind of document erga asirratti barreessitanii akkam jirta jennee erga barreessinee booda akkam jirta jennee erga barreessinee booda jecha kana amma word haaraa yeroo banne word filing keenya maqaa hin qabu by default document 1 document 2 document 3 jedhee baasa sequenceedhaan jechuudha. Amma asirratti akkuma isin argaa jirtan Microsoft Wordin ko document 1 jedhee jira. Document 1 kan jedhee kana natu maqaa kana assign godhe osoo hin taane ofii masaa maqaa by default ittiin bahedha. Kanaaf amma faayila kana research keessanis ta'uu danda'a, barreeffama adda addaa nuti qabattan ta'uu danda'a. Erga kanatti barreessitanii yaadota barbaadan erga fixxanii booda bakka kanarratti dhuftanii bakka file jettu kanarratti erga click gootanii booda save as open close wantoonni akka kanaa kun isinii dhufu batnoonni akka kana. Then amma faayila haaraa save gochuudhaaf waan ta'eef save asitti click erga goonee booda wantoota akkasii argana. Then
Ammaani kanan barbaade maalidha faayila koo kana isarra kaawwachuun barbaade foldera haaraa create godhe test kan jettu keessattan faayila kana save godhachuun barbaade so eessarra jirti faayili koo sun bakka location ishee beekuu dirqama irra jiraata eessatti akka argamu desktop irratti kanan create godhe isin garuu barbaadan documentii keessatti create gochuu dandeessu partition C irrattis D irrattis foldera bakka barbaadetti create godhachuu dandeessu ammaaf garuu for practice desktop bakka jettu irratti saaban create godheedhaaf desktop irratti cuqaasa then ergan barbaade booda folderoonni desktop koo irra jiran hundumtuu naa dhufu jechuudha kanaan dura kanan create godhee jiru innaa dhufu akkanatti erga dhufanii booda maqaa foldera koo sana waan beekuuf deemeen barbaadadha jechuudha kanatti yoo barbaadan immoo asirratti search gochuu sin dandeessu bakka kanarratti maqaa waan sana hin beektu ta'e search gochuu dandeessu then bakka kanatti amma akkuma isin argitan test kan jettu create godhee waan jiruufi foldera filadha jechuudha as foldera kana filadha then akkuma jalqaba isinitti agarsiise foldera kun duwwaadha sana booda faayila amman kaayyoon kun guddaan maalidha faayila kana foldera sana keessa kaawwachuu waan barbaadeef bakka kana faayila kana dhufee maqaa isaa jijjiirachuu nan danda'a jechuudha as file name kan jettu kun bakka kana jirti save as type kan jettus jirti yoo barbaadan pdf dhaan yoo barbaadan xml dhaan yoo barbaadan word dhaan bifa barbaadaniin type isa filachuu ni dandeessu because akkuma isin asirraa argaa jirtan word template jira micro enable template jira pdf jira XPC document jira web page dhaan jira bifa barbaadanii save gochuu ni dandeessu so as kana dhuftanii maqaa file name keessan jijjiirratu jechuudha fakkeenyaaf training kan jettu erga kanatti maqaa laannee fi booda save jenna jechuudha gaafa nu edana save jennu maqaan jalqaba edana document waan ture gara kamitti jijjiirame gara training kan jettu jijjiirameera kun maal nu mirkaneessa faayilii nu amma qabnu kun save ta'uu isaa nu mirkaneessa yookaan immoo bakka hin barbaanne sanitti save ta'uu isaa nutti mirkaneessa then maqaa faayila keenya jijjiireera then amma kana booda maal gochuu dandeenya close gochuu ni dandeenya erga akkas goonee booda kana close gochuu ni dandeenya erga close goonee foldera keenya keessatti dhaqnee faayila amma argachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha jalqaba maal ture foldera keenya impiti ture amma garuu erga dhaqnee faayila foldera keenya bannee training kan jettu word faayiliin tokko as keessa jirti jechuudha word faayiliin tokko as keessa jirti jechuudha or erga yookaan immoo foldera tokko keessa kaa'uu ni dandeessu fakkeenyaaf foldera wayiin addanaatti drag godhee addana kaawwachuu barbaadedha expand kan jettu kana akkanatti drag godhee foldera kana keessa kaawwachuu foldera tokko keessa kaawwachuu ni dandeessu akkasumallee foldera kana keessaa fuutanii bakka kabirootti move gochuu ni dandeessu jechuudha bakka kabirootti move gochuu ni dandeessu then foldera keessan kana yoo barbaadan passwordidhaan set godhachuu ni dandeessu akka barbaadanitti password set gochuu ni dandeessu add archive to kan jettu kana irratti erga click gootanii booda bakkootawwan as keessa barbaadanii password keessan set godhachuu ni dandeessu kun adda set password jedha foldera sanaatiif password set gootu jechuudha asirratti password keessan galchattu password jalqaba then isuma sitti galchita for example as tokko lama sadii jedhe addana kanallee tokko lama sadii jedhe then gaafan okay jedhu maaltu ta'a faayilli kuni addanaati folderii isaa akkanatti jedhamni then faayilumti kun deebi'ee bakka biraatti winrariidhaan akkanatti nuuf ba'a jechuudha addanaati akkanatti jira folderaadhaan akkanatti immoo akkanatti jiran amma kana banuudhaaf yeroo kana banuudhaaf si yaaltanii password isin gaafata jechuudha faayilas keessaa amma callistanii banuu hin dandeessan faayilas keessa jiru kana for example ama training kan jettu kana banuudhaaf gaafa barbaade password kana beekuun irra jiraata jechuudha foldera sanaaf zip goone tuntaan faayila foldera sana keessa jiruudhaaf zip goone then asirratti tokko lama sadii yoo jedhe faayila achirratti sila barreessa argachuu hin danda'a aniles argachuu hin danda'u jechuudha argitanii akkuma isin argaa jirtanii akkam jirta kan jedhuun asirratti barreessee jira then akka kanatti foldera faayilota barbaadan tokko erga keessa kaawwattanii booda faayila foldera sana maal gochuu dandeessu password set gochuu dandeessu kan cufuu ni dandeessu qaamni biraan qaamni hin eeyyamamnee fi tokko unauthorized person yoo dhufe faayila keessan bifa salphaatiin argachuu hin danda'u jechuudha hedduu ulfaadha guyyaa har'aaf qabadde kan isin dhiyaadhe kanadha
gara fuulduraatti akkuma kana torbeetti lama sagantaawwan tokko sim fayyada jedhee baasee isiniif share gochuu nan danda'a. YouTube koo kanaaf warri maatii taatan hedduu ulfaadha, warra kaaniifis share godhaa.